Meme karage. Kira-kira itu. Ada apa sih itu? Nah, nama gudang itu. Mas, was teknik kamulah. Sabu. Bas. Nama ibu. Bahaya nama ibu. Yo amma di tsof ta karshen mana din bide kan kenu. Family and I'm back. Egaan gidduu kana jechuudha viidiyoodhaan xinnoo si afuura san kutungo inoolo maaliif yoo jettan connection keenya isa jalqabaatti deebi'uun irra jiraata. Namooti chaanaalii kana subscribe gootaniirtani maal akka ta'e hin beeku. Viidiyoo keenya ilaalaatti hin jirtan. Viidiyoo kiyya ilaalaatti hin jirtani please support akkasiin nagootan hin barbaada. Viidiyoon kiyya badaa namoota bira ga'an jiru saabitee fi namoonni viidiyoo kana ilaaltan like gochuudhaan akkasumallee share gochuudhaan akkasiin namoota biraan nageessan isiniin jechuun barbaada. Egaan viidiyoo barsiisoo fi bashannansiisoo akka torbee kana walitti qabee dhiyaatee jira. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Maatii kanaaf namoonni haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun amma nutti makama. Gooticha baandaaraas nama nyaata bocan osan illee mindinna hunjere eenyu haadha shirran goraani bilbilaasaf ta'i biroko ati qoy qote mee bilcha yommuu hundumaa maaf na dafartaan jedhe tuffi ammaan gaunarraa qabda ati yeroo hundumaa qome agaan jirtu ati hin dubbattu maaf na dafartaati ammamni tuffattaati ammamni tuffatamanti biratti uttakaman nama kala bocan osan nama nyaata can osan Koi, ganna deebisi lafu matti waan ni fadhi sadda ganna deebisi nye gooticha baandaa mancaase gooticha baandaaraas anoo sanan deebi'eera ina bira maanni kun ogadde buuriya nan cabe yaada ko nan cabe koyo harka ko oromo nama yaambe Ay, anak turu kute mau sana enje mana, mau olu mana furu ada utiara doang, beramal lah kode enje mana. Lupa masih kuni. Bakachuma siawata by the way namooti humna keessa malee namatti achi ol baatanii mucaa kanarraa ilaalaati irraa bara. Lafuma dhaabbadhaati yaada keessan ibsadha. Ya kara walqixxe gazzaba cubbuutiin bitte hiikamambari shuggutiin harkatti citte akkatti kaatu bullooni egerumaan rufa gaana daggaree waan ishii gootu daarii shawaatii dhuftee rimgoriika taabaan makodi rarrae lafa gaye seera soda malee sinarrae ana larraate tau siru dime gitemira yau gitemira ana bo mati shau ana larrata yau metime Shau dise de atiyala dem tumaira agamita mana wamtemo aido njettu mal sodata bakka hundattu aido njettu mal sodata bakka hundattu wow garuu shawuni maaliif dafee namatti jijjiirama kun baay'ee gaaffinetti ta'a ofuma isaa duwwaadhaa sirbuu barbaadan itti fakkaata gaafa yaada isaa ilaalu jechuudha garuu dafee yaada isaa namatti geeddara I don't know mee warri yaada isaa isinii galee yaada keessan koomentii jalatti nuu barreessaa. Ende ibiddaana ni qabsiise eenyu fudhate lucha sanii mati gurraa luche ibidda maal gochuu fuute ilma haadha nyaatu gurbaa moo sitti mee saatiin akka baddee akka abbaa lucheetti nimne yee jetta silaa dhageech ati silaa warranyaadha akka abbaa lucheetti nimne Nakki ani nimu. Maal waan akkanatti urgooftu Naaf galee. bunni mata yaa qabaatu abbaa luche kai buna nyaata
Haadha buna kursi. Maal taatee luuccee alsiin naa kennitu biddeen? Rakabootiin miicine beekanatti. Intooltee luuccee makutumaara naan kennitu. Dammoo abbaa luuccee zeenaa sa'aatii 2 odoo sitti nimiin sa'aatiin baddeebe. Fuwaadoo. Kukkuttee badde naman. Wayyoo. Fuwaan kana surreen itti deedu. Maana dheedhee maama. Wow. Bakka story making waan biraadha. Baay'ee viidiyoo nama bohaarsuudha. Mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi duraftee jireenya. Naannee atiin qoostaa. Duriitti fika jireenyi. Seenutti mamaa guddanneedha kun. Bunaatiif iyyuu sangaa qalama qaba. Maallaan jettu? Dhuguman jedha. Qursii buna. Shaarfaa bunaan beektu. Shaarfama bunaaf iyyuu inni hin qabne iyyuu oolaa qala malee. Isumaaf iyyuu qursiin bunaa kana mucaako. Utuu dudhaan dheeratee qursii bunaa sangaa nyaannaare. Maalleen qoostaa isa akkasiisee taa'ee amma jireenya see taa'ee. Durilaa yooma durba fuuchuudhatte shanan seefuuta itti seebbisu. Humtuu baruma sanaaf jireenyi. Amma namni takkatti fuudhu jiraa yabbaba. See kanaan barbaanna ammayyuu. Jiraan jettuu mucaako. Baratoo badee. Jireenyi matu ulfaateen. Amma shiroo mayyuun argattuu siin. Jireenyi dur dhugumaa hafe baay'ee jireenyi akka jedhamutti dur dhugumaa hafe magaruu jireenyi baay'ee saabinutti cimeeruuf hime. Seesaan jiran keessaa eebba sanan barbaanna eebbisaan nu kennaa gaafa nuyi tokko inni gaafa nuyi dhufnu sadii mafaa furannee galla. Oh my God! Wow! Master, waan yaadadhe maayin durii tokkoffaan baa ture miti eenyu. Maarree masa tokkoffaa baartaa. Dudduubaan malee inuma baata ammas. Maal master? Sammuu akkuufillee yoo fineeddanii utuma nama waa godhu ta'ellee. Anollee waa fi godhu malee. Xelxee bananaa. Waan yaadadhe. Durii yeroo fuulduraan tokkoffaa ba'aa ture yaadadheenni waan xiinxalee dhufe. Maayin maal xiinxalee? Durii yaadattanii maasterii jeexxuu jettanii ijoollee durbaa lama gidduullee na ta'e taabatee fi caaltuu gidduu taa'ee maarree immoo isaan ijoollummaa namoon durba gidduun taa'u akkasuma teessisuu go'an ture amma maaliif badeenni isaan gidduu teenyeetu baranne tokkoffaa baana hundi keenya Ugaa tokkoffaa rakkina karoota. Rakkatti namaa galuudha. Achi yeroo taa'u maaliifis waan akkasii badee maasteer waan akkasii irratti hojjettanis aadaa durii kana deebisuu irratti maafi ammayyummaa doogaa biddan qofaan dhiisneetu tuutaa hin nu gala maasteer. Amma mee fakkeenyaaf mee amma anaan kana fuutanii anumaan kana. Birqee asii gidduu teessanii tona keessanii inuma nin jeequ maasterii inuma nin jeequ mee waan akkasii immoo Asaanti birqee. fakkeenya jedhe maasootii alee rakkoon qabu. Bexam ጥሩ. Koturaa. ta'u Jifraak. hin teessa badaa kana akka durii boossa amma boossee iyyuu biran teessu kana booda. Jifraak. Maal kurjoollu. Fuggisoo mataa mugurii bungulluu nana. Baay'ee malooshaan dhugaa isaa dubbate asirratti dhugaa dubbachuuf taananii mee durichuudhaaf dur yeroo shamarra bukkee taa'u namni hin boonye jira keessumaa dhiira ta'e jechuudha. Bakka inuma sitti ulfaata waan isaan beekani garuu gaafa immoo xinnoo ishee guddachaa gaafa dhuftu garuu waama tawaarii wayyo keezii himtateetti mana barumsaa deemtuuf iyyuu hin jijjiirama jechuudha. Bichaa mee yaadannoo keessanii kan viidiyoo kanaa wajjin wal qabate yaadannoo qabdan koomentii jalatti nu barreessaa. Akkamitti qarshii 10,000 qarshii 10,000 immoo taanaan immoo akkanatti kan qabu maaltu dhiba qarshii 10,000 immoo 10,000 naati maali maa komoodessa deemta waan hin amma argee dhufe baay'ee na ajaa'ibsiisee maaliin jaalalleen boontu guyyaa dhaloota ishiitiif shittoo qarshii 10,000 bitee kenneef nama dhibu baay'ee nama dhiba yoo amma miti coofte qarshii amma naatiin bitee kan kennu.
Lammiin bakka baay'ee danda'amaatti hin jiru. Bicha mee yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi. Dirribee. Namtiin kun baay'ee dandeessi. Bishaan dhugaatii maa fidi maarree? Nuddaa'oo nan dhangalaasa maal? Daddaggaa. Hirana jettee munaa hirana jettinaa. Munaan irra ejjetina. Dhimee. Ashaboolli mitti goota munaanittoo. Dirribee. Bishaan mana dabali. Ba. Itti galagachisa ta'e wallaale soogidda maali isa jedhu. Hojiin kee rakkatamii. Bishaanuma si dhoksiisa. Ba irraan sirbeen. Sirbeen. Wow. Ila. Ammas gaafadhu kaasoo giddoo makaraadha. Amaarramee koo dhagaa. Dirribee. Bishaan na dabali maal bishaan mana dabali. Ba. Nagos. Sio ni godhe. Dara kuno. De buri. Asuma buufadhaa fi dodaa. Koo odoo fodhe dubartiina. Hojii bitaa himati. Asuma buufadhaa de buri de diga dhibban deebee ayi. Asuma buufadhaa. Nuyi hojjennaa ni taata gaddeebitu. Kofuun. Wow. Story making isaanii baay'ee namatti tola. Bakka taatoo isaan bakka fayyadamanii viidiyoo TikTokii kana dalaganii baay'ee ijoollee jajjabeeffamuu qabanidha. Gara fuulduraatti illee aartii keessatti hirmaatanii ijoollee iddoo guddaa gahuu danda'anidha. Mee yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi. Hirkoo akkam? Jirra doktar. Hirkoo eenyuuti maqaan kee? Hirkoo dhuguma Baalchaa Saafoo sanyii gootaati. Hirkoo dhuguma. Sanyii gootaati narraa fuutanii qorriti. Sitti dhaga'ama? Meemee garaa kee? Kirkiraa Arraba baasii hirkoo. maal nama guddaatti moo? Baasii takkina kan bullaa. Safuu. Baas. Sirriitti baas. Guutuu isaa baas. Baas sirriitti. Okay. Hirkoo egaa akka firiin qorannoo keetii agarsiisutti dhiigni keessa qulqulluudha. Saagalatu. Dhibeensi keessa hin jiru. Maali wanti si dhiphisu jira? Jiraatu hin taane jirtiidha doktar. Asuma jirti kutaama kana keessa jirti waan na dhiphistu. Akkas taanaan dhiphina hir'isuudha yaali. Hamma sanatti garuu dhibeen dhukkubni sitti dhaga'amu jira yoo ta'e antipeenii si ilaanna. Rakkoon qabu nan liqimsa maali qoricha liqimsaas geenye. Qoricha miti hirkoo lilmoodha si waraanna. Maali? Doktar. Maal fayyee mana? An fayyee waan jedha kan ta'a malee an amma si ba'ee naan ilaa akkasitti narra gara si kaamee doktar. Wallaansa malee hambisuudha. Fayyeera narsi fayyeera. Gamta fayyee na dhukkubaa jira hin jiru fayyaadha baay'een fayyee jira kana booddee nama tokko miti nama lama sadii wajjin gaa'ela fayyeera. Wow. Hirkoo danda'amne baay'ee viidiyoo nama bohaarsuudha. Egaa guutummaa isaa YouTube isaanii irra galtanii akkasiin daawwattan isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen turanii. Egaa xiqqoo akkasiin viidiyoo kanatti bohaartan abdiin qaba. Viidiyoo kabiraadhaan haga walitti deebinutti nagaan naa jiraadha. Ciao. What?